Kalasanyi cira morme cito morma tokko takkittiiti yana korte dhiirummaa qaba jechuun kan akka keedha sirba sirbine qasqeelloo kunkummeedha. Artist Yoosan Geetahun tibbana wallee mata dureensaa Jomoree jedhu uummata isaa biraan ga'eera. Walleen kun jaalalaan qabee seenaa mul'isa, seenaa Diggaasaa Qoo. Ofii namni Yoosan Geetahun wallee isaa keessatti maqaa eeree Diggaasaa Qoo eenyu? Ammoo artist Yoosan Geetahun walleewwan jiruu fi jireenya uummata Oromoo, uummata sirbuuf calaqqisiisan dhiyeessuudhaan beekama. Hedduu isaanii kilippiidhaan hojjeta. Qulqullinni ittiin hojjetu walleewwan isaa akkaan akka jaallataman taasiseera. Tibbana wallee gad dhiisee ilaalchisee artist Yoosan Geetahun waliin gaaffiif deebii taasiseera. Yeroo fudhatee hojjete faayidaa yeroo fudhatanii wallee hojjechuun qabu nu ibsuudhaan eegala. Hojii gaariitiin gabboo wayyaa amma daddaftee waan hin qoratamne waan gadi fageenyaan hawaasa kee wajjin walitti dhufeenya hin qabne waan sirbuu saba kana waan inni keessa jiru wal qabatee waan sirbuu qabdu sirbuu irratti sirriitti of deeggarfachuu qabda. Sana jecha yeroollee walum qabatee jechuun hin danda'a. Kanaan duras walleewwan muraasa hojjettee garuu jiruuf jireenya uummatichaa kanneen calaqqisiisan hedduu hojjettee jirta. Lakkoofsaan muraasa ta'anis garuu impaaktiin isaa yookiin immoo ga'een inni hawaasa keessatti qabu salphaa miti. Walleewwan kee viidiyoodhaan sagalee qofaan utuu hin taane agarsiisi isaallee hiika guddaa kanneen qaban hedduu hojjettee jirta. Walleen kunis kanaaf fakkeenya walleewwan ati hojjette kana keessa. Walleen kun gaafa ilaalan jaalala fakkaataa moo seenaa of keessaa qaba? Kama jennuun amma seenaadha moo jaalala? Xiyyeeffannoon koo seenaadha. Ani Jimmaa Yuunivarsiitii waggaa kurnanarraa naannoo sana yeroo baratu riifariin keenya Dr. Zalaalam Abarraati, Dr. Darajjee Fufaa Abbaa Muummee Fookularii Oromoo achitti banne Jimmaa Yuunivarsiitii. Beekumsa kana achiin argadhe Oromoo Fookularii Litreechariin baradhe. Achittiin seenaa diggaa kana assaayimentii nuu kenname keessatti qorannoon naa gaggeessinu waa'ee walaloo barachuu irratti seenaasaa Dr. Zalaalam irraa riifar godhee jechuu yeroo san yaadaan miira wayii keessa na fuudhee deeme seenaan kun. Oromoo fi dhugaan daangaa isaan fi jaalalli isaa walirraa qaban Diggaasaa Qoo keessatti argita. Dhugaa fi Oromoon maal walii akka ta'an dhugaan ilmoo rabbiiti jedhamiti Oromoon. Daangaan dhugaa fi hawaasummaan keenya dhugaadhaaf bakki inni qabu Oromoon bakki inni dhugaadhaaf iddoo inni qabu haga du'anii lubboo fi dhabanii dhugaa barbaadutti deema. Dhugaadha haga inni amanamu haga na fagaata. Oromoon keessatti arga. Daangaasaa Diggaasaa Qoo keessatti argita. Haqa qabu sanaaf amanamuuf jecha lubbuusaa buusee dhugaa jiraachise. Ofii du'ee dhugaa jiraachise. Oromoo keessatti ilaalee yeroo sana Jimmaa Yuunivarsiitii taa'ee waan kana gaafan beeynaan hojjeta jedhee xiyyeeffannoo qabu. Sirbi kun albama koo keessa jira. Egaa hojjetame bulloo dura waggaa tokko dura jira. Already waggaa shammuu jaachuu. Egaa hojjete sirba kana. Viidiyoo isaatu amma yeroo dhiyootti itti hojjenne malee. Sirbi kun seenaa dharra of keessaa qaba. Sanyii isaa jaallatee seenaa Diggaasaa Qoo qaaccessa. Akkuma argite immoo Oromoon sabni koo lixaa kun yeroo dheeraa bilisummaa Oromoo bilisoomsuu keessatti gabrummaa qorachuu keessatti namoonni akka Diggaa kun akka kaffalan gootonni goonni arjaadha beekta lubbuusaa kenna saba roorroo qolachuuf namoonni wareegaman hagaarra jirutti baay'eedha. Isaan calaqqeesaati Diggaan isaan of keessaa qaba. Saba sana bira dhaqee gaafan sirba isaanii sirbu maal keessatti dubbadhu? Oolman isaan irraa qaban maali? Oolman isaan Oromoo qaban maali? Oromoon Oromoodha hagam deemee isa jedhu akka yaadachiisuufiin seenaa Diggaasaa irratti xiyyeeffadhee seenaa kana seenessuu yaadee jechuudha. Seenaa qofas otoo hin taane agarsiisumti viidiyooyyuu kilippiiwwan achirratti mul'atan qulqullinaan sadarkaa isaa kan eeggateedha. Waan artistoota baay'ee biratti hin baratamneedha. Qulqullumti viidiyooyyuu wanti isin achi keessatti agarsiistan diraamaan achi keessatti mul'atu sarara walaloo ati sirbitu sanaa wajjiniin wal fakkaata. Sochii hiika qabu wayii akka ta'uttidha kan isin hojjettanii. Yoo maal keessa darban yookiin tattaaffii akkamii godhan wanta akkasii kana dhufuu danda'a warra kaan warra isin booda jiraniifis artistoota warra kaaniifis tarii barnoota yoo ta'eef. Bara kana jaarraa 21ffaa kana keessa amma dhaloonni teekinooloojii irraa horame kuni viidiyoo xiyyeeffata. Har'aa yoo argite ta'e sirba kiliippoonni tokko TikTookidhaa gadi ta'aa jiru. Warri TikTookii teeknika kaameeraa
quality kaameeraa waan silaa waa tokko waraabuudhaaf investi godhamu hundarratti xiyyeeffatu. Suni sanaa ol deemtee dorgommii kana keessaa baatee of yaaduu qabda. Kanannaa gootu dura seenessita maal dan walaloo kanarratti yaada akkamii goonu waan Oromoon lixaa ibsu maaltu jira, bunni jira, masaraan sun jira, dargaggoonni shamarran achi bayan babbareedoodha, bareeduma Oromoo achi keessatti agarsiisuuf. Kanannaa si jedhu sirba tokko naannaa godina bakka buutee hojjettu Oromoo bakka buutee hojjetta godina sana miti. Oromoon hundi keessatti filaata. An Oromoo fal sirba baay'ee godina sana jechaa miti. Viidiyoon kwaalitii irratti irra kanatti mo'achuu dandeessu. Kwaalitii xiyyeeffachuun dirqama. Amma namoonni tokko waan qarshii guddaan irratti gootetti fakkaata. No, teeknikaan nama barateen itti nama barumsa isaa qabuun nama ogeessa ta'een itti hirmaachisaa ogeessa malee hojjetu ogeessa sana walaloon haa kaaseen akka inni nafaana ta'u godhee kanan walaloo kiyya keessa seenee miira nani barbaadu narraa hubateet seenesseefiin sana booda hojiitti seena. Mucaa haaraadha kan hojjete waan kana sirba kana Amaanu'eel Margaa jedhama. Daarektarri sirba kana ani waan jiruuf waan barbaadu mariisise inni immoo ogeessaan ija ogeessaatiin ilaalee kataa ta'uu qabu ol kaa'e asumaan illee baay'een galateeffachuu barbaada. Duratti waa'ee waan seenaa akka ta'ee seenaa irratti akka xiyyeeffatee keessaa immoo jaalala akka mul'isuudha kan naa kaasaa turtee sarara sana keessatti yaantala sanyii shira mormee citu mormaa jechuun maqaa nama Diggaasaa qofaa kaastaa duratti Diggaasaa qoo durumaaniyyuu dhageessee waa'ee isaa qo'ataa akka turte natti himtee mee bal'inaan maal godhe morma citu jechuun maalii aga tokko mee seenaa nama kanaa nu yaadachiistaa maaltu ture? Mootii noolee lamatu wal lolaa ture. Seenicha sitti mee dhaloonni dhaqee ilaalu too barbaadee soqee mataa isaan si galee dhugaa fi Oromoon maal fakkaatu isa jedhu Diggaasaa qoo kaaya. Uffata kana qabatanii seenanii too dhaloonni barbaadee irratti turaan seenicha seenessuus sitti meeraan yuunivarsiitii riifarii barsiisan keenya nuu kenna irratti dhaabadheen yeroo sana waan isaa bare. Gaafa waan isaa baruu seenaa isaa baruu dhuguma rabbiisi Oromoo fi dhugaan akka miidhata akkanaaf qabaatanii. Du'anii dhugaa tursiisuu irratti hin jiru biyya lafaarra baay'ee. Dhuguma seenaa Oromoo kana mootummooleen hacuucan dhoksaniiti malee sila akkuma warra kaanii akka baandiraatti aastaa goonee nama qabannee yeroo wajjin deemnuudha seenaan Diggaasaa qofa. Seena dhumsaa karaan ittiin himu barbaacha kaniin daandii sana deeme. Maaliif dhala qabaa sanyii isaa jirti intala isaatiin jaaladhe akka jechuuti. Ayyee viidiyoon kun bakka garagaraatti akka waraabamee namatti agarsiisaa. Tarii lookeeshinii yookiin iddoo garagaraa filattanii bakka sana faa deemta moo gara lixaa kana deemte moo haala kamiin hojjettime? Egaa ani viidiyoo kana lixan deemne haala qilleensaa jiru waan inni natti cimeef artistikaalii waan gochuu qabnu irratti xiyyeeffanneeti Finfinnee keessatti hojjetame waan jedhamu. Tabbantootootii naannoo sulultaa kanaa fi Finfinnee keessa iddoon itti waraabne garuu miira lixa yookiin Naqqamtee yookiin Wallagga fakkeessu iddoo maqaalee dadhabuu sana fakkeessuun suuressa jechuudha suur-sagaleedhaan. Yeroo baay'ee walleewwan aadaa akka kana nama keessaa namni qalbii namaa keessa seenan gara lixaa kanatti hiyyaaseen iyyoodha homaa ofee jamamaa too jedhu ati immoo joomoree too joomoraa too akkas jettee sirbite maaloodha jechoonni kunniin nama keessaan badan aartii keessatti iddoo akkamii qabu maaliif fayyadamtu? Yaantala sanyii shira mormee citu mormaa koottu takkitti tiyyana qorte dhiirummaa nan qaba jechuun kan akka keedhaa sirba sirbileen komkommeedhaa jedha. Achi deebisee buufata gadi buutti immoo yaantala sanyii jedheen ka'e miti. Intala eenyu akka taate immoo korman qabu morma koon kennan kennu haqa koo jedha. Jedhe albee fudhatee kufe Diggaasaa qoo jedha. Morma isaa shat godhe. Shira jaarsoliin dhiiga buuftan malee jedhan sana seenaa kanallee tuquun barbaadu abbaan dura dhiiga buusee jedhee jaarsummaan oolee taa'u abbaan dura dhiiga buuse abbaa warra kanaa ta'a jennaan shira ta'uu galee fi inni sun dureessa korma bosona keessa gaa'ee qopheessee inni kun hiyyeessa akka inni korma hin qabne waan beekaniif shiranii matta'aa nyaatanii haqa isaarraa fudhachuu dhufan. Haqa koon fudhattanii kormallee dhabuu kunoo dhiiga kan barbaachisu taanaan kunoo dhiigni koo jedhe goonni kun korman qabu morma koon kenna jedhe hin kennu haqa koo jedhe haqa dideet morma isaa kenne haqni kan uummataati seenaadha duuti lubbuu kan nama tokkooti asee kitaaba guddaa bal'aa baasee nan Diggaasaa qofa. Sitti akkuma isin jedhe Oromoo fi dhugaan Oromoo fi haqni maal olirraa akka qaban hidhata isaan qaban Oromoon dhugaadhaaf agam deemee amanama dhugaadhaaf amanamuuf agam deema isa jedhu namatti agarsiisa.
nama gadi fageenya laale. Ayyee naa ibsiteetta maalirraa kaatee wanti sana akka fayyadamte kan biraa tamma ijoollummaadhumatti wallee akka eegaltee durumaan keessa kee akka jiru wanti aartii kun san booda immoo barnoota kee yuunivarsiitiitti gara aadaa seenaa Oromoo barnoota folklore and literature dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatu afaan Oromoo akka qo'attee naa kaastee turte kanaan durasi tarii barnootaan aartii kana deeggaruun haga kana waan qulqullina qabu hojjechuu keessatti ga'ee waan gumaache fakkaata hojii kee gaafan ilaalu waan kana akkamiin ibsitaati? Dhugaadha. Barachuu qoftis miti. Barsiisonni akka carraa barsiisonni cimoon barsiisuunis gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf Dr. Darajjee Fufaa amma Piroofeesara ta'aniiru. Dhalataa Horroo Guduruuti. Piroofeesar Darajjee Fufaa jechuun eenyummaa koo har'aa keessatti gahee guddaa qabu. Seenaa kana baruufis kan carraa naa ta'an isaanii abbaa muummee folklorii Jimmaa Yuunivarsiitii jechuudha. Beekumsi haga beektu hojjetta miti. Haga beektus waa namaa ibsita. Beekumsaan deeggaramuun gahee guddaa qaba. Wanta amma ijoollee kaleessa dhuufan irraa isa argitu yeedaloon fi sagaleen bareedee walaloon kan hawaasa madaalle jiruuf jireenya hawaasaa hin ibsine sirkaataa. Yoo immoo beekumsa hin qabaatiin kennadha aartiin sagaleen bareeda ta'e waan biraa isa beekutti kennanii yaada jiruun dabarsuu barbaada. Oromoon yaada dhaggeeffata baay'ee saba biraarraa addadha. Sabni yaada ati dabarsuu barbaaddu dhaggeeffata. Waan ofii inni keessa jiru akka dubbattuuf barbaada. Seenaa waan dhokatee akka ati baastu barbaada. Akkanuma walaloon mana rukuteedhaaf fuutee akka jettu kiloon argina gaawjiidhuma jaalatamanii gadhiifaman kanarratti akkuma atu argitu sana fakkaata. Barumsaan deeggaramuun gaarii beekumsaan deeggaramuun waan hundarrattu profeshinii kamirratti iyyuu gaarii. Garuu yoo sana hin dandeenye immoo isa beekuun deeggaramu beekaa bukkee ofii jiru deeggaramuudha. Kanaan gadi guddummaa hawaasa kanaa jabina beekumsa falaasama hawaasa kanaatiif dirqama kan qabu artiistiidha. Gadi baasee dubbachuuf. Sirrii jettee aartiinis kan ummataati mitiiree artistiinis kan ummataati. Sanuma argaa jirra hojiiwwan kee keessaa duratti akka naa ibsiteetti ati seenaallee akka qorattu isa kana keessatti walaloo fi barreessite kanaan dura walaloowwan illee barreessite artistoota kaaniif hedduudhaaf akka kennite nu ibsitee turte walaloo kana sumatu barreesse? Itti seenaansaa yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii baradhu kaasina keessa bulaa ture achiin itti aggaamaa dhufe. Naan kana godhu immoo walaloo kana gaafan taa'ee barreessu yaadni isaa Yuunivarsiitii Jimmaatti na keessa bulee gaafana siibee weellisaa addunyaa weellutti seenuun hojjedha jedhee sammuu koo keessaa qaba. Seenaa diggaa gaaf tokko kaasuun qaba yaada jiruun qaba. Kanaaf baay'ee daangaa goonni kun dhugaadhaatti deemi sanatu daangaama dhugaadhaatti deemanii cabsee waan deemiif nama rarana keessa jira. Oromoon immoo achi keessatti ilaala. Goonni kun eenyuun Oromoodha. Sigalee sana keessatti ilaaluu jedhu walaloon kun hin barroofne sorumaa sirriitti seenaa isaa qofa ta'uun godhe bareeduma ammaatti na ibsaa turte viidiyoo kilippii sanaaf hin dhufu. Maaliif inni morma isaa qanuun agarsiiftu. Wiildiidha. Naanni yaadachiifta. Seenaan akkanaa akka jiru tuqxee bira darbita. Ibsa keessa ooltu. Seera barruutiin jechuudha. Seera walaloon barruu wanti bifa isaa adda godhu tuqee darbuu qaba malee yoo keessa oole ibsaa yoo oole hin bushaa haasaa ta'a. Bareeduma dhaba. Kanaaf jomoree koo jomoraatu du'arra eenyu sodaatu jomoree koo jomoraatee digga haqaaf morma laatee jetta. Bareechuu qabda. Wal birannaa qabdu dubartiidhaan intala jaallattee wal bira qabu qabdu seenaa gootaa umriitu qaba. Yoo garuu seenaa isaa qofa barreessite waan bara sanaa bara kana maa kaafta jireenya gaafatuuf jiraachuu mala. Garuu wal qabsiisuu qabda artistii gochuu qabda. Ani seenaa dhuma diggaa haasa'uu barbaadeen sirba kana galee sirbe irra caalatti seenaan nama kana olum ka'uu qaba. Mudannoo kanaan Dr. Zalaalem Abarraa nama baay'ee jaaladhu ittiinuu mari'adheera baay'ee sirba kana ergee fi miira saamee maal jettaa maal jenneeti haasofsiisee yaada gaarii naa kenneera. Isas gargaaruu kooti keessatti. Baay'een jaaladha walaloonni waa'ee diggaa akkaataan itti barreesse. Seenaa diggaa irra caala walaloo Dr. Zalaalem irraa ni bara namni. Waggoota dhiyoos walleen afaan Oromoo baay'eedhuma bareedee baayiraa kilippiidhaanis waan hundaan iyyuu jaallatamummaan isaas akka kanaan duraa miti pilaatfoormiiwwan miidiyaa hawaasummaa yuutuubii dabalatee baay'ee fudhatama argataa jira. Maaltu fooyya'uu qaba jetta yookiin immoo akkamitti ilaaltaati? Irra caala kwaalitiin waan hundaa bara kana dorgomaan taatu yoo kwaalitiin xiyyeeffatin walaloon keessa yeedaloon keessa qindeeffamni muuziqaas kompoos kan gootu
viidiyoon filattu piroodakshinii natti filattu viidiyoo irratti hundi isaanii kan beekumsaan deeggarame warra ta'an ta'uu qabu dirqama jechuun sabicha laalaa hojjechuu qabda guddummaa Oromoo ni beektoo taate iddoo isaa waan isa madaalu waan afaanota biraatiin dorgomu amma humna feeti taa'uu qabda dorgomsiisuu qabda naa gaafuma yeedaloodhaa kaatu walaloo kaatu muuziqaa cirraa kaatu afaan koo guddisee doomineetti kan godhu barbaada jettee yaaddee onnattee kaanan daandii sana deemnaan inuma sii bareeda dhugaa rabbi kanuman jechuu barbaada kanuman gorsas. Ayyee karoorri kee gara fuulduraa amma albama fa'aa yeroo baay'ee waama kilippii qaban kana walleewwan akkasii kana darbitee dhageenya albama hojjechuu fa'aa gara fuulduraa maaltu jira? Albama addantu muree ture qilleensumti bareedate saba kiyya keessatti haa dhalatu albamni yeroo barbaada namni yoo nagaan jiraate yoo namni garaa quufee fi garaan quufne miibisaa tokkoo miti hin kolfu miti namni beela so gammadee akka sirba albama kana yeroo barbaadaa jira yeroo eegaa jira malee albama qaatan fixe namootuma albama baasaa jiran kana dura qaatan fixeani qilleensuma bareeda ta'e iddoo Oromoolitti qilleensa bareeda keessa ta'e na dhaggeeffatuun barbaadaa malee albama koo xumureera yoo rabbi jedhee fulbaana kanaa booda ji'a 3-4 hin dabarsu jedhee yaada. Ayyee ulfaadhu yoosan milkaa'i yaada waan nuu kenniteef baay'ee si galateeffannaa. Galatoomaafis. Hordoftoota keenya waan nu dhaggeeffatanii waan nu faana turtanii nu hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Dubbii keenya irratti walleen artist Yoosan Geeta'uun kan Bulloo jedhu YouTube irratti akkaan ilaalameera baay'ee jaallatameera. Kun immoo milkaa'inaa fi guddina gama afaanii fi aartii Oromootiin jiru sirriitti ol kaasee kan mul'isuudha. Artistoota, weellistoota gumaacha akkasii taasisuudhaan aartii fi aadaa seenaa Oromoo guddisan iyyaafannee gaafannee isiniif dhiyeessina. Hagasiif YouTube keenya subscribe godhaa jenna. Galatooma.